Jirra jirtuu hordoftoota chaanaalii keenyaa barnoonni keenya kan guyyaa har'aan tanaa kan irratti xiyyeeffatu akkamitti koompitara keenya kiliin godhuu dandeenya. Takka koompitara keenya yeroo biizii ta'ee fakkeenyaaf faayila garaagaraa lood godhuu irratti baay'ee saffisa dhabe takkaa'uu baay'ee dadhabe koompitara keenya keessaa faayilota garaagaraa kan fakkeenyaaf nu fayyadne akkamitti koompitara keenya keessaa kiliin goonee koompitara keenyaaf saffisa isaa dabaluu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hordoftoota keenyaa nu hordofaa karaaleen fakkeenyaaf koompitara keenya ittiin kiliin goonu takkaa'u saffisa isaa ittiin daballu karaa baay'ee jira. Isaan san keessaa nuti karaa tokko lama akkas ilaalla. Ani hordofaa isiniin jenna. Asirratti yeroo jalqabnu fakkeenyaaf istaartii batanii bira dhufnee bakka kanatti istaartii kanarra dhufnee maal goonaa wiindoo key plus x jennaa wiindoo key plus x ka jedhu fakkeenyaaf wiindoo keyin isa kana qabnee x tuinaa jechuudha kiiboordii keenyarra ergasii maal argannaa raan ka jedhu kana bira dhufna iddoo raan jedhu kanarratti maal goonaa kiliik goona raanii kana bira dhufnee jechuudha. Kiliin goonee booda asirratti maal barreessinaa shift plus 5 mallattoo parsantii tana barreessina. Isii jidduutti maal barreessinaa temp jennee barreessinaa jechuudha. Ergasii maal goonaa okay jennaan. Isa kana argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf faayilli kun fooldariin garaagaraa faayilli tokko kan as keessatti argaman kun faayilota fakkeenyaaf tasuma faayidaa hin qabne koompitara keenya keessatti koompitara keenya ispeesii qabee biizii godhuun alatti faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Faayilota kanneen fakkeenyaaf as keessaa maal goona diilee goone jechuudha. Select goona hunda isaa. Select erga goone booda maal goona permanently delete goona. Yes jennaan. Diileettee xumuree jira jechuudha. Koompitara keenya karaan tokkoffaan ittiin fakkeenyaaf akka koompitara keenya firii ispeesii argatee saffisni isaa ispiidiin isaa dabalu karaan ittiin goonu keessaa inni tokko karaa teempii kanaan barreessinee kiliin godhuudhaan takkaa'u faayila garaagaraa fooldarii adda addaa kan nu fayyadne kan ispeesii koompitara keenyaa qabee taa'u kan karaan ittiin balleessinu isa kana jechuudha tokko. Karaan lammaffaan asumarra dhufnee fakkeenya maal jennaa disk kiliin jennee barreessina. Iddoo kanarratti disk erga jennee booda gara gubbaa irratti fakkeenyaaf diskii ka jedhu ni dhufa. Asirratti diskii jennaa. Disk ka jedhu isa kana jechuudha. Isa kanarra dhufnee maal goonaa kiliik jennaan. Select the drive you want to clean up. C kana goona waan ta'eef jennaan. Erga arganne booda maal jennaa window error select goona direct shade ka jedhu kana select isa kana download recycle bin temporary file isaan kunneen hundi maali faayilota fakkeenyaaf koompitara keenya biizii godhuu malee nu fayyadne jechuudha faayidaa nuuf hin qaban. Isaan kanneen maal jennaani jennaan. Are you sure you want to permanently delete this file? Yes jennaan. Xumurree jira jechuudha. Koompitara keenyarra akkamitti fakkeenyaaf faayila nu hin barbaachifne kanneen koompitara keenya istooreejii qabanii biizii godhan akkamitti akka fakkeenyaaf koompitara keenyarraa riimuuf goonu takkaa'u diileet goonu permaanentili jechuun akka fakkeenyaaf inni deebi'ee hin argamnetti riimuuf godhu jechuudha. Akkamitti akka riimuuf goonu karaa lamaan kanaan riimuuf godhuu dandeenya. Karaa biraa fakkeenyaaf yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya isuma kana nu guddifadhaa isiniin jenna. Nagaan nuu turaa galatooma.